daawwattoota yookiin dhaggeeffattoota raadiyoo yookiin immoo televiziyoonii Voice of the Horn of Africa ijoon dubbii irratti haasofnu keessummoota koo sadii qabadhee kan hin dhiyaadhee fi keessummoota keenya wajjin waan irratti bal'ifnee mari'annu nuti egaa aktivistis miti kan mari'annu waa'ee rakkoo amma jiruu fi gara fuulduraatti immoo hiikkaansaa maal akka ta'e irratti mari'annaa jechaadha. Egaa akkuma beekamu Itoophiyaan impaayerri suni poolitikaa fedhii wal morku baay'eedhaan uumamtee jirti. Fedhii wal morkan yookiin immoo humna amma dhimma impaayera Itoophiyaa kana keessa seenee laaqaa jiru Eertiraa, Amaaraa, Affaar, Somaalee, Jibuutii, Egypt, Tigraay, Sudaanii, Oromoo fi warri Ameerikaas warri immoo warra lixaa jedhaman Western Europe jechuudha. Raashiyaa dabalatee Kooriyaa yookiin immoo akkuma beektan Iraan illee diroonii kennaadha ture, Turkiin illee akkasuma gochaadha turte. Egaa achuma keessatti immoo as deebi'ee sabboonummaan wal dhahaa jiru, sabboonummaa Amaaraa, sabboonummaa Oromoo, sabboonummaa Tigree, sabboonummaa Itoophiyaa. Itoophiyaan mataan saa'u lubbuu horatee sabboonummaa Itoophiyaa isa immoo Itoophiyaawwinnatti jedhan sana ta'uusaa namni waan duukaa siyaasa duukaa Itoophiyaa kana bu'e hin beekaa jechaadha. Kanuma keessa immoo saamicha Eertiraan gootuun biyyi beela'aa jira. Amma gara kitila tokko yookiin yoo xiqqaatee 750 Finfinneetti baqatee warri Eertiraa saamicha namaas, saamicha lafaas, apartamaas gatii ol guddisu, kan daldalu, kan buna bitu, kan dhadhaa bitu isaanii amma xaafiin Asmaraatti naaqfaa 2,000 innaa ta'u Finfinnee keessatti immoo 6,800 jechaadha kiiloogiraamiin dhibbi tokko. Egaa dhimma Oromoo kana keessa seenanii impaayerettii kana keessa seenanii jarri kun hamma yoomitti dhuubu keessumaa Eertiraan Isaayyaas hamma yoomitti sarkisaa ciqileetti galfatee waa'ee dhimma keenyaa uumaa. Oromoon immoo maal gochuutu irra jiraata, maal gochaadha jira. Keessaayyuu immoo Eertiraa fi wanni sochiin Ameerikaan gochaa jiru Tigree fi warra prosperity jedhamtu kana walitti araarsuudha tattaaffii warri Ameerikaa godhan irraa kan ka'e Isaayyaa namichi Eertiraa sunii fi dhiifama namichi Tigraay Dabratsiyoonii fi Abiyyi bilbila waliin dubbachuun isaanii Isaayyaas iyyuu hin gammachiifne jedhama. Egaa kun garamitti deema? Warri amma waan biyya keenya keessa seenanii dubbii dhuuban kun hamma yoomitti kanatti taphachaa deemu? Wanni qabsoo Oromoo kana dhuguma karaa dabarsuu danda'u moo? Keessaayyuu Ortodoksiin karaa tokko taabonni harca'ee samii irraa gadi bu'ee jettee amma dandeessee isaanis wanni dhimma Oromoo kana karaa dabarsuudhaaf tattaafatu. Karaa dabarsuun naan jiru afaan Faranjiitiin isaa influence jedhamudha. Egaa hammamiyyuu tattaaffiin warra Ortodoksii kun hojjeta. Tattaaffiin Eertiraa amma Oromoo irratti hojjetee qabsoo Oromoo kana karaa dabarsaa. Tattaaffiin Abiyyi Ahmed dhiyoo kana warri Shawaa jechuun madda mariisa dhugaadha. Wallaggii fi Jimmi immoo tokko miti. Isaanuu Jimmi eenyummaa ofii qaba, Wallaggi eenyummaa ofii qaba, Shawaan immoo Itoophiyaa dhugaan isaa jedhee Oromoo kana adda adda bibittimsuudha Abiyyi tattaafatu. Kunis kanuma keessa jira. Egaa garamitti isaan deeman qabsoo Oromoo kana bitaa galchuudha. Keessummoonni koo Dr. Guyyoo, Dr. Hundee Torbanii fi Dr. Insarmuu Teessooti. Obbolaawwan koo keessummoota koo baga nagaan dhuftanii. Egaa iddanii kana jedhee booda gara gaafii kiyyaattan deebi'a. Rakkoon ani tuttuqe kana caala wanti isinitti mul'atu har'uma kana argaa kan jirtan waa'ee ajjeechaa naannoo hundatti keessaa waltajjii Oromiyaa kana keessatti lixa Oromiyaa wal qabatee deemaa jiru kana mee tuttuqaati. Haalli jiru maalinni hamaan Oromoo irratti deemu hiikaan isaa immoo maalinni Dr. Insarmuu Teessoo irraan jalqaba. Ayyee gaaffii bareedaadha. Gaaffii ammatti keessumaa waa'een siyaasaa biyya sanaa irratti interestiin biyya alaa, harki biyya alaa, konfliktii biyya keenya keessa jiru, economic movement, economic yookaan
sochii nuti misoomaaf goonu keessa yookaan iffartii nuti goonu keessa harki isaanii hammam fagaateetu jira. Eenyu faatu keessa harka qabaanni jedhamu riili baay'ee bal'aadha. Biyyi sun abbaa hin qabu ammatti jechuudha. Akka abbaa hin qabne beekanii kaan Naayijeriyaatti gurgurameera. Naayijeriyaan including Naayijeriyaans wanni oligaarkiin Naayijeriyaa tokko simintoo faabrikaa qabaa. Warri Arabaa akkas lafa qabataniiru, Jibuutiin akkas lafa fudhataniiru, warri Chaayinaa akkasii, warri amma warruma hin beekamne warra Awurooppaarraa neen Yurooppiyaan warra ta'an irraa jechuudha. Akka Indiyaa fa'aa, akka biyya Kooriyaa fa'aa kanatti lafa waan baay'ee gurguranii waan adda addaa godhaniiti. Harka sana keessatti xaaxaa akka inni godhatu biyyi sun rakkinni keenya kamtu wal nu lolchiisa, kamtu biyya sana mataadhaan dhaabaa jira, kamtu duubatti harkisee hiyyuma keessatti hidhaa jira biyya sana. Biyyi sun misooma qaba, biyyi sun bokkaan hin banne, biyyi sun lafa bareedaa qaba, lafa gabbataa qaba, mineraalii baay'ee qabna. Maalumatti rakkannee dur sangaadhaan lafa qotu. Waggaa kuma meeqa sangaadhaan lafa qotaa turre. Amma silaa otoo ta'ee gara tiraakteriitti tarkaanfannee tiraakteraan qonnee meekanaayiz gochuurraa amma namatu harkisaa jira. Horiinuu dhumee qabeenyis dadhabee namatu akka sangaatti harkisee harqoota keessa galee harkisaa jira jechuudha. Kanaan qotaa jira jechuudha. Gadi deebi'aa jira jechuudha. Maaliif ta'e kuni jennee yoo ilaalla ta'e garaagar tokko galii biyya sanaa waraanatu nyaata. Bara baraan waraanatu nyaata. Taankiin tokko yoo xinnaate tiraaktera 4,000 bita. Taankiin Raashiyaa irraa bitame. Taankiin Faransaay irraa bitame. Warra Faransaay irraa warheediin achirraa bitamu. Pileeniin achirraa bitamu. Maal kuni hundisaa yoo gara tiraakteraatti deebisna ta'e hedduu ta'a jechuudha. Yoo nuti immoo wal nyaanne wal lolle malee yoo meeshaa sana nutti gurguratan malee kun isa salphaan jedha nama intarastii isaan qaban nurraa. Meeshaa sana yoo nuti isaan irraa binna ta'e malee isaan lafatti gurguratanii qaban jechuudha. Galiin isaanii hin kufa jechuudha. Kun simple. Kun irruma keessa waan jiru kana yoo ilaalle jechuudha. Harka akkasii nu keessaa qabu jechuudha. Warra Eertiraas yoo fudhannee ilaalle isaan rakkina isaanii waraananii namni dhumee dhangala'ee lafeen cabee bilisummaa isaanii argatanii nurraa gadi ba'anii turan. Deebi'anii lola kaasan. Ammas deebi'anii lola biyya sana keessa jirutti involved ta'anii keessaa hafuu hin dandeenye. Bilisummaan barbaadu waan biyya sana keessatti ta'u garuu qooddachuu barbaadu jechuudha. Maalidha kuni biyya sana hannatu jira, hanna sana keessaa fudhachuu barbaadu jechuudha. Amma fakkeenyaaf karaa adda addaa irratti yoo ilaalla ta'e warri export wanni shiroo kana buna kana maal kana mixmixa kana waanalle kana warri export godhan amma warra Eertiraati. Koominitiin Eertiraa amma inni addanaa kollaapsii godhe tootaali hin jirre amma flourish gochaa jira jechuudha. Investmentiin isaanii waan adda addaa movementiin isaa jira jechaadha. So kuni hamma yoomitti itti fufaa yoo jenne hamma maayinooritiin biyya keenya bulaa jirutti biyyi keenya bulchaa jirutti hamma biyya keenya warri maayinooritii ta'an kuni appiraandi argatanii diktaatara ta'anii nu bitanitti daboo kadhachaa waan jiraniif daboodhaan waan nu bitaa jiraniif intarestii isaanii maaksimaayis gochuu waan barbaadaniif akkasittiin nu bulchaa jiru jechuudha. Hamma nuti kaanee biyya keenya ofirraa qabannee dhaabnutti inni sun itti fufuunsaa inumaayyuu itti caala jechuudha. Itti caala namoota isa kaan sanyiidhaan fixiinsa sanyii gaggeessanii isa kaan hidhanii isa kaan maal godhanii saamanii isa kaan hatanii qabeenya warqee waanalle arbuuda kana hatanii itti fufu jechuudha. Hamma nuti kaanee ofirraa dhaabnutti tole jedhanii nurraan dhaabbatanii jechuudha. Warri alaas warri fagoodhaa dhufanis warri dhiyeenya dhufanis kanatu jira jechuudha karaa sanaa yoo ilaalle. Baay'ee galatoomitti deemina Dr. Insar Mulfaadhu waan yaadachiifte Dr. Hundee torbanittanii dhufa yaaduma kanarraan ka'a maalinni
akkuma nu jedhe egaa durattis akkanii ijoo seensa dubbii irratti kaasetti Dr. Hundee fakkeenyaaf konkolaataan tokko ka'ee daandiirra yoo deemu wanni dhibee ammanaan qabu yoo bu'ellee mukatti illee bu'e konkolaataa tokko jenna. Garuu konkolaataan kumni dhibbi tokko yoo daandiirra deemu traffic jam uuma. So inni dhimma keenya Amaara wajjin wal lolaa turre jennu suni sila Amaara wajjin lolannee bilisoomsuu ma dandeenyaa turre akkuma Tigree wajjin bilisoomsinu maaliif diina tokkicha. Amma gaafa diinni baay'atee akkanatti walxatu akkuma makiina baay'een traffic jam uumu walxataa trafficii uumuu fi konkolaataa tokkittiin daandiirra yoo deemte oma rakkoo akka hin finne yookiin injifachuun akka danda'amu. Amma gaa baay'inni rakkoo kun beela, ajjecha, joonjessu, hidhaa, lakkoofsi namaa baay'achuu, population jechuu kooti, population growth. Harki namaa fedhiin ammanaa kun karaa hunda dhufeetti seenuun kun taas wanni uumeera political jam akka inni walxatu godheera jechuudha. Maali attamitti iyyuu eessaa kaaneetu garamitti yoo deemneyyuu kana amma ta'e laayyessaa deemna. Isa kam yoo rukutameyyuu inni kam yoo rukutameyyuu isa kaan fooyyessuu danda'a Dr. Hundee. Mute. Unmute of God. Dr. Hundaasaa Galatoomii gaaffii kana gaafachuu keefi akkuma atiyyuu jette siyaasni empire sanaa it is very complicated. Hedduu walxaxee fokkisee walxanni kun siyaasni akkas fokkise kun immoo Oromoorra balaa guddaa balaa argamee hin beekne balaa alli namaa argee hin beekne irratti raawwataa jira. We are just talking wanta ta'aa jiru dubbataa jirra nuti saba keenya irratti. Impactiin isaa already saba keenya irratti mul'achaa jira. Sabni keenya beelaa jira, ajjeefamaa jira, ari'atamaa jira, lafarraa duguugamaa jira, saamamaa jira. Kana kan fide hundumni isaayyuu interestii baay'ee walxaxe kana isaatti amma jette kanadha jechuudha. Ani akkamitti siyaasni kun walxaxee jedhee irratti rakkachuu hin barbaadu. Maaliifi human being is selfish. Namni fedhiin namaa dhaabachuu hin danda'u. Har'a qarshii miliyoona tokko qabda yoo ta'e miliyoona lama godhadhattee you keep working. Ittuma fuftee barbaadda. Miliyoona lama yoo godhatte immoo 5 godhachuun qabattee ittuma fufta. Kanaaf interestiin diinota Oromoo kun hin dhaabatu. Isayyuu immoo otoo keessaa elmatanii aannan Oromoo ta'u uganii warqee Oromoo ta'u guurratanii xaafii Oromoo akkuma ati jetteyyuu Ambotti qarshii 5,000 Asmaraa keessatti immoo naqafaa 2,000. Kana jechuun aannan kan elmamu Oromiyaa keessaati garuu kan ugu Asmaraa keessa jira jechuudha. Argite? Aannan kana inni mi'eeffate interestiin isaa hin dhaabbatu jechuudha. More aannan kan biraa akka elmamee fi uummanni Eertiraa akka ugan barbaada malee. So, diinni keenyi interestiin inni biyya keenya irratti, saba keenya irratti, lafa keenya irratti qabu dhaabbii hin qabu yoo ta'e nuti interestii diina keenyaa kana haasaa hafuu hin qabnu. Akkamittiin diina kana nu xuuxu silmii saba keenya, lafa keenya, uummata keenya, dhiiga saba keenyaa xuuxu kan akkamittiin ofirraa buqqifnaa isa jedhu irratti xiyyeeffachuu qaba sabni Oromoo. Kana gaafa jennu har'a alli Oromoo du'aa jira, ari'atamaa jira, buqqa'aa jira, saamamaa jira. Inni biyya keessa jiru maal eeggata? Ani Oromoodha jedhee Oromummaa namni calaqqisiisu biyya keessa kan jiru feetii inni qabu yookiin carraa inni qabu waan lama qofa. Tokko garbummaa sana fudhatee waan PP'n yookiin faannoon jedhuuni aggeeffatee garbummaa isaa amanatee isa fudhatee jiraachuu danda'u tokko.
Lama qawwee fudhatee bosona kee seenee lolachuu falmachuu warra falmu wajjiniin falmu kan carraa ani Oromoodha Oromummaa koo argisiiseen jiraadha akka Rabbi na uumetti namni jedhu filannoo lama ta'e qaba tokkitti qaba innis falmachuu karaa danda'u hundumaa falmachuu warra falmatu cinaa dhaabbatee falmachuu isaa wajjiniin kaartoonii isaanii baattatee wajjiniin yoo deemiyyuu falmachuudha qawween qabu yoo ta'e dhagaa baatee waa qawwee isaaniif baatee yoo ukaasuu hin danda'u yoo ta'e wajjiniin yoo okkole falmachuu isaa carraa inni qabu kanadha. Inni biyya alaa'oo inni biyya alaa jiru qabsoon Oromoo hedduu nu fokkisiisee jira. Maaliifi kompaasii dhabee jira qabsoon Oromoo inni biyya alaa keessa jiru. Karaa kam sabni Oromoo luucca'ee gar tokko karaa tokkorra sabni keenya kan du'aa jiru kan ari'atamaa jiru kan samamaa jiru akka Oromummaa isaa argisiisuuf Oromoo waan ta'eef malee Musliimoo ta'eef miti Kiristaanaa ta'eef miti Pirotestaantii ta'eef miti Ortodoksii ta'eef miti hundumtuu waluma faana carabamaa jira qalamaa jira ajjeefamaa jira saamamaa jira gudeedamaa jira waan hin taane irra hin jiru Oromoodha namni ofiin jiru. Kanaaf inni biyya kana keessuma har'a peejii tokkorra taa'ee waa tokko xiinxalee karaa tokko sabni Oromoo akshin hojiitti ba'uun barbaachisa malee amma waa'ee nurratti raawwate kanarratti yeroo isa fixu miti jechuun barbaade galatooma. Dr. Hundee amasi Dr. Guyyoo wajji wal silolchiisuu kan deemu. Galatoon maal jettee ani Oromoodha jechuu qabna wanni qabadheera qabxii atama dubbatte ani Oromoodha Islaama Protestaantii waaqeffataa maalootoon jedhin Oromummaa ofiitiin dhaabbatanii deemu qaba. Dr. Guyyoo waan kana sirriitti itti yaadi maaliif ani si gaafachuuf deema seete wanti gara bal'aatti iyyuu nu deemsisa mariin kun ani Oromoodha warri jedhu ennaa Oromoon keessaatti ajjeefamu Salaaletti kun Horroo Guduruutti Ambotti rashanamu namni hiriiran baane dheengadda Gondaree ajjeeftee Amaarri warri Ortodoksii ta'an warra Musliima ta'an ennaa ajjeesan hiriirri Finfinnee fi naannoo Oromiyaa hunda keessatti bahe. An Oromoodhaan jedhu kuni ennaa Oromoon du'e oo silaa hiriiran bahuti. Ennaa namni Muslim jedhame kan bahu kun an Oromoodha ofiin jechuu ni danda'a Dr. Guyyoo. Ishuma kana naa deebisiiti achirraa booda ammoo waa'ee akkamittiyyuu yaannumti kun iyyuu micciiramee namni Oromummaa isaarraa bahee waan biraatii tumsuu Gondareedhaaf tumsuu irra gahee kan jedhu achuma doodotti nu dabalte. Gaaffichi dhugaadha gaaffii jabaadhas laafaadhas. Kan jabaa isa godhu akkaataa hiriira siyaasa biyya sanaa gara kamitti qajeelchuuf deemu. Maaliif siyaasni biyya sanaa hundeensaa amma impaayeratu ijaarame. Impaayerri humnaan ijaarame. Walitti cafaquutiin maalummaa balleessuutiin amantii balleessuutiin ijaarame ture. Haa ta'u malee qabsoo saboonni adda addaa godhan. Keessumaa qabsoo Oromoo godhe, Tigireen goote, Eertiriyaan gooteerraa waa'een maalummaa sabaa ijaaramee humna godhatee hundee godhatee lafa qabatee dhufeera. Isa kana malatti riiversi godhan ni barbaadu. Eenyutu barbaadaa isa jedhuufi jalqaba irratti Dr. Teessoon dubbate. Warreen fedhii impaayera sanarraa qaban biyya kanas dabalatee biyyoota Arabaas dabalatee biyyoota Arabaa yeroo inni Iraan, Qatar, warra dirooni laatu Turk, Raashiyaan ishiin har'a Ukraine reebdu baay'ee United Arab Emirates fagoo dhaqina. Keeniyaan sodaattuudha lafarraa garuu Keeniyaan intarestii qabdi. Fagoon Sudaan, Sumaalee kun hundi fedha qabu. Fedhi isaanii karaa adda addaati. So uummanni kun sabaan ijaaramee dhufe. Kaalcheraalii uummata incompatible ta'etu foorsiitiin biyya tokko ta'ee impaayera keessatti jiraate.
aadaa Oromoo fudhatte, filosoofii Oromoo fudhatte, ilaalcha Oromoo fudhatte, siyaasa Oromoo fudhatte takka haan Amaaraa faana waliin argatu. Maaliifin kana kaase filosoofii relationship Oromoo keessatti gadaa siistemii qaba. Gadaa siistemii harka haa balleessaniyyuu malee raayicitiinsaa keessa jira Oromoo keessa. Hin banne uummata kana keessa. Isatuyyuu har'a isa rakkise. Tokko kanan argan. Lammaffaa raacitii sana yeroo qabatu seeraan buluu barbaada agarte. Seera jedhanii yoo isaanitti himan hin fudhata dabe. Sun influensii gadaati jedhee yaadan. Isaan immoo filosoofiin isaanii abbaa humna qabu, abbaa ajjeese, abbaa qawwee qabu, abbaa sodaachiseetu bulchaa isa qabu. Kuni eessaa dhufe? Amantaa ortodoksii yeroo impaayar Itoophiyaa ijaaramtu gahee guddaa kan taphate. Egaa kun eenyutti geesse dabarsaa? Ijiptitti geesse. Ijipti kanaaf gaheen ishee fagoo miti jechaan. Eertiraan kanaaf gaheen ishee fagoo miti. Israa'el kanaaf fagoo miti geessa. So intarestonni kun hundi dhufanii waan as keessa fedha qabanii fi wantichi walxaxee garuu hiikkate iddee ta'e tokkotti akkatti hiikkate qaba. Identity maalummaatiin irra dhaabate Oromoon Oromummaa isaa leellise, Somaaleen Somaalummaa isaa leellise, Affaar Afaarummaa isaa leellise. Inni kuni dhaqee biyya isaa isa durii sanatti deebi'uuf deema. Therefore, they have to reverse. Projektii kana nan beekan diiteelii isaan sinitti. Projektiin kun 2018 designed kan ta'e koolii tokkotti ture. Interview ta'eera miidiyaa irratti ilaaluu danda'ama. Keelloon yeroo reef jalqabduu anaan interview goote waa'ee kana irratti. Daataatiin hin haasa'an. Yeroo sana maal jedhame? Because identity baay'ee maal jettu waaltaa raggadhatte warri Amaaraallee. Caafii ragahee deemee waan reverse ta'uu danda'u miti. Sana kan agarsiise muuvimentii qeerroo bilisummaa Oromoo Oromiyaa irratti waggaa 4 godhe waan duubatti deebi'u miti. Gaaffii Oromoo waan duubatti deebi'u miti isa jedhu warra fedha waan kana hunduma isaanii agarsiise. So dizaayinii isaan hojjetan maayinni amantiitii yoo qoqqoonne Oromoo isa jedhu dhiiseeti akka sammatee jette sana. Islaamni Gondar rukutame jedheeti erbee kaasee ka'aa jechaadha. Kiristaanni akkasii rukutame so maal gochuudha allaayimentii uumuu irratti hojjetame. Isa kana akka inni maagnifaay ta'u kan barbaadanii fi Gondar irratti deliberately achitti godhan. Maafi Arsiitti hin goone. Maafi Jinkaatti hin goone. Maafi Walaayittaatti hin goone wanta kana. Maafi najjeese kiristaanni Walaayittaa jiru, Islaama Walaayittaa jiru. Jira hudduma hundaa jiraam Islaamnis kiristaannis biyya sana keessa. So they did it deliberately. Uummanni laayinii sanarra dhaabate why identity isa gama sana akka goruuf wanta design ta'e. Projektiin kun $500,000 qaba. Ani expert witness ta'ee invited ta'ee wanta kanarratti biyya sana keessa lakkoon amantaa hin jiru. Yoo uumtanii ganaa rakkoo kana uumtanii fandi gootu yoo ta'e irraan kanaaf ammatti hin jiru. Riippoortii waggaa amma kanaa keessan yeroo laale hin agarre rakkoo amantii jira otoo hin ta'in rakkoo sabaa fi rakkoo mootummaa jidduutu ture biyya kanaa. So gaafichi amma ka'ee fi maaliif akkas ta'e uummanni kun isa jiru uummata kan akkuma barbaadan warri oofan jiru. Waan xinnootti qabsiisteeti itti kaasta. Amantiin immoo sensitiiv neecharii masaatti. Uumamuma isaatti amantii beekaa isaas wallaalaa isaa ittiin oofatta. Meeshaa ittiin oofatanidha. Because ittiin ta'i yoo akkas taate mana waaqayyoo galta. Yoo duute kana booda jiraatta jedhame itti mama waan ta'eef dafee itti qabama. Itti harkifama sana keessa jiraata. Itti fakkaatas immoo akkatti itti mamuu qaba. Isa kanatu namni ijaa du'a sodaatuuf waaqa isaa uummatee isatti hirkata sodaan du'aa akka namni amanteetti hirkatu godhee jechuu keeti. Du'a sodaata garuu duuti isaaf naf. Garuu walli yoo tumsee du'a sana waan oolutti fakkaata. Sanaaf waa'ee amantii yeroo ta'u baay'ee keessumaa forefront akka isaan dhaabachuu barbaadan Oromootiin keessumaa qooduu barbaada.
Uummanni kun Oromummaa koo dursa jedhee waan yeroo dheeraa demonstrate godhee fi they want to break through religion. Kanaaf gaafa inni achi ka'u Dr. Guyyo dhiifama asirratti ansi dhaabamee Dr. Insarmuttancha maaliif seete hundi keessa yaada keessa mataatti qabadhaati yoo warra kutellee yaadni keenya gaariidha maaliif inni namni dhaggeeffataa barumsa namaa kenna akkuma tu jette egaa afaan Oromootiin influence inni jedhu kuni karaarraa dagachiisu karaarraa qabu natti fakkaata influence inni jedhan kun akkuma beektani amanteen kan jalqabame kuno Mesopotaamiyaa lafa jedhamtu kana maqaan ishii dur maal ture Nohaan faachi markaba hojjetee maal ta'ee kan jedhani in fact Iraaqii bakka jedhamtu amma Iraaqii fi Iraanii lafa Francis Tigris jidduu ilmoon namaa dura kan qubate waggaa 70 dura 70 dura Afrikaa keessaa bahanii jiru. Afrikaa keessaa bahanii tuyyuu qubatanii midhaan iyyuu madaksuu jalqabanii margallee xaafii qamadii garbuu qobaa qobaatti madaksanii sukkummatanii yookiin dhaatanii nyaachuu kan jalqabame waggaa 70 dura. Sana booda gaa yoo bokkaan caame humna bokkaan irraa caamse kanayyuu kadhanna jedhanii kadhaanumti waaqayyuu yaannumti saawwachii dhufe qubachuurraayyuu sana dura namni bineensa ari'ee mukarra yaabbatee firaafirii adda addaa nyaatee akka jiraatu immoo baabilichumarraayyuu argitaniittu wanniin bofa fakkaattee hewaan sun bofa fakkaattee namticha Addaam jedhan sana dogoggorsiiftee inni nyaate sun immoo beekumsa jaanamaa kennuu fi achi keessaa beekumsa argatee bahee jedha. Inni bahe sun egaa afaan faranjiitiin agricultural revolution jedhama mitire. So maaliif inni deema seete Dr. Insarmu? Influensiin namni qubatee settlement jechuudha. Dhaqee gaafa qubatu midhaan facaafachuu gaafa jalqabu yaaduu jalqabe. Waaqa uumuu jalqabee afaan illee ni uume. Waa'ee afaan uumuu irratti immoo Book of John kitaaba amante Christianity keessatti maal jedha first there was a word and God is in the word jedha dura jechatu uumame sana booda jechi immoo waaqa uume jedha dhugaadha jaalalas jibbas waaqas hiyyummaa yookiin bareedina afaaniin ibsita so afaan jiraachuu baate afaan Oromoo jiraachuu baate Insarmuu jechuun danda'amu waaqa jechuun hin danda'amu kanaafuu namni afaan idda uume waaqa uumate jechuu isaati Book of wanniin sun John sun baay'ee smartiidha namtichi beektu baay'ee hayyuu namaati dhugaa dubbachuudhaaf jechi keessa keettiin ibsattu sirbaanis bu'aanis haa ta'u jecha adda uumte booda so idda sii ka'eetu influensiin uumame jechuudha hamma gaa maal influensiin sun normaaliidha hoo jenne fakkeenya Amarri Oromoo influence goote yookiin immoo British dhufte curriculum Ethiopia jedhan kana mana barumsaa nuti ittiin baranne kan influence godhani what is wrong with that Insarmu jechuun ilaali German keessa amma wanni sardiidoo 100 qofa jiraa jiru garuu saree madaqxe immoo kitila 5 million sardiidoonis sareenis maatuma tokko turan amma namni madaqsutti miti amma sareen ijaa namni laatuuf hinduutu mana qorichaa yu geessanii takkamu garuu ishiin qobaashii tattaafattee jiraachuudha jettu sardiidoon dhumaa jirte jechaadha Jarman keessa 100 jira daataa tokko kan hin dubbise kabiraa wanni sareen kuma kitila 400 million domesticated dogs in Germany kabira amma naannoo addunyaattu leenci 40 jiraa jiru garuu adurreen immoo 600 million cats domesticated cats leenca turte sanyiin ishee amma gaggabaabattee siree namarra ciifti gafarsi naannoo Afrikaa keessa jiru meeqa jira amma gafarsi 900 jiru Afrikaa keessa kan jiru Ennaloon ilaaltu immoo 1.5 billion domesticated cows kan namni qalatee nyaatu kan namni amma gaa ennaa kana ilaaltan what if amma ndaanqooni there are 20 billion chickens lafa kanarra kan jirtu addunyaa gubbaatti but there are 5 million penguin
kana andaan qofa fakkaattu sun 50 million fi 20 billion kan wal bira naa qabdan what if influence is actually the way to go evolution yoo ta'ee jiraate so Oromoon dhaqee asiis achis garagalumsaa maal rakkoo qaba Dr. Insam madaqoo ta'uunsa madaqoo ta'uunsa rakkinan qabu rakkinni inni qabu maalidha karaa akkaataa itti ilaallu qabna argite mee bineensaa fi nama kana gidduu kontekstii kana adda baasnee haa ilaallu namni nama consciousness qabu beekumsa qabu baratellee intuition irraa intuitive knowledge irraa bahee gara acquired knowledge itti deemuu nama danda'u irratti dhaabbatees immoo ofiisaa creativity mataa isaatiin immoo waan gooftaan isaa iyyuu yaadne yaaduu nama danda'udha jechuudha. So kuni basically saree fi nama gidduu yookaan jaldeessaaf nama gidduu yookaan akka domesticated peetii akka hin taane agarsiisaa jechuudha. Nuti maalidha mirga dhala namaa beekna, mirga eenyummaa beekna, dominaansiin sun akkaataa inni itti deemu exploitationiin sun jechuudha. Hacuuccaan sun akkaataa inni itti deemu gadheedha. Isa sana namni fudhachuu hin danda'u jechuudha. Kanaan dura maal ta'eera sitti fakkaate power vacuumii dhalate biyya keenya keessatti. Power vacuumiin suni bara second world war dhalate. Gaafa warri Minilik fidee achirra qubsiise sun akkumatti jiru sanatti gaafa xaaliyaaniin dhufu isaan baqatanii Haile Sillaaseen baqatee wanni isaanii descendantii isaaniis akkasuma baqatanii bakka jiru irratti gaafa deemanii paawariin lafatti hafe. Oromoon ka'ee lolee inni duraan bitameera fakkaate inni duraan garboomee badeera fakkaate ka'ee isaaniin gubee hunda isaaniirraa lafa fudhate jechuudha. Aangoo ofiisaa deeffate jechuudha. Gaafa sana aangoo eenyuudhanii baalabbaatummaa deeffatee gadaa deeffatee Oromoon waan akkasii jedhamaa ture jechuudha. Kuni garagarummaa guddaa qaba. Tokko lammaffaa dhalli namaa akka guddachaa deemutti maal barbaadaa deema? Afaansaa, aadaasaa, representeeshinii isaa, risoorsii isaa ani maalan ta'a jechaa deema jechuudha. Gaafa isa sana lakki mirga kooti, lakki qabeenya kooti, lakki lafa kooti, lakki anadha gaafa jedhu uf beekaa gaafa dhufu maal jechaa dhufa afaan koo fi aadaa kootiin bulchuun barbaada. Namni koo anaan na bulchuu irra jira. Naman ani filadheetu biyya kana gaggeessuun irra jira. Akka aadaa kootti akka qabeenya kootti buluun irra jira waan jedhutti deema jechuudha. Isaan sana warra saamanii ofiisaa gabuu bulee ijoollee isaa ashkarummaan suni yeroo dheeraa hin deemu jechuudha. Isa sana cabseetu ka'a jechuudha. Hin dho'a akka amma habuubbiin beektaa weessoo kana waraasanii gidduutti irraa tuffisan malee wanni sana irraa fuudhanii pireejerii sana riliizii yoo godhan malee pireejeriin sun riliizii godhu taanaan pireejeriin amma uummata keessatti waan nyaachaa jiru kun amma pireejeriin biyya keenya keessatti jechuudha. Dhiibbaan suni akkumuleetir ta'aa jira jechuudha. Gaafa dho'ee hin dho'aa gaafa sana akkaataa itti mirga isaa eeggatu, akkaataa itti qabeenya isaa eeggatu, akkaataa itti nama isaaf ta'u filatu isatu murteeffata jechuudha. Akka kanatti waan deemu natti fakkaata. Haa ta'u malee biyya sana keessatti amma waan jiru jechuudha. Unu qofaa miti amma mirga isaaf gaafachaa jiru. Uummanni naashinaalizimiin kun maalinni gaafa inni biheerii fi biheeresef jedhan. Garagarummaan isaa warri biheeresef jedhan kuni gaaffii poolitikaa waloo hin kaasanii calluma jedhanii numa bitamuu yoo qobaatti illee cunqurfaman qobaatti yoo qobaatti illee deeman qobaatti shiftaa ta'uu qobaatti lolu malee wal faana ta'anii organized ta'anii consciously kaayyoo tokko barreeffatanii kaayyoo sana hiriiranii organized ta'anii lolan jechuudha. Armii distiraagilii deemsisuun barbaadan hin danda'an jechuudha. Gaafa warri wanni ta'an jechuudha. Warra akka ethnicity keessa jiran jechuudha. Gaafa akka nationitti immoo guddatanii consciousness isaanii qofaatu jijjiira.
consciousness isaanii gaafa jijjiirame gaaffii politikaa waloo kaasuutti jiru. Afaan keenya yoo jedhan kan walooti. Mirga keenya jedhan kan walooti. Ufiin bulchuu qabna kan walooti. Risoorsii keenya kan walooti. Environmental issue kan walooti. Gaaffii waloo kana gaafa kaasuutti kaasanii ufiin bulchuu gara mootummaa uummachuutti guddachaa deemu jechuudha. Mootummaa isaanii uummachuu barbaadu. Hundi isaanii jechuudha. Fedhu Itoophiyaa keessatti ta'a. Fedhu qobaa isaanii ta'a. Fedhu gambiraa keessatti ta'a. Ufiin mootummaa isaanii ijaarratanii mirga isaanii ufiin uf ijaaranii uf ilaaluu barbaadu jechuudha achi keessatti jechuudha. Kanaan gaafate eenyudha? Qimaantiin gaafanne, Agawuun gaafanne, Sidaamni gaafanne, Sumaaleen gaafanne, Affaariin gaafanne. Garuu wanni isaa kuni leeveliin isaa kun wal caala jechuudha. Kan Oromoo irra caala ta'a, kan Affaar xinnoo gadi, kan Qimaantii irra caala ta'a, kan akkasii sadarkaan itti isaan wal hudhanii wal qabanii sistema kana wajjiniin wal hudhanii walirra lolaa jiran walaa caalu malee hundi isaanii dinaamizimiin political dinaamizimiin biyya sana keessa jiru totally disintegrated ta'uu qaba haan jedhudha. Yookaan fragmented ta'uu qaba jechuudha. Paaworiin biyya sana keessa jiru fragmentationii guddaan irratti diigamee akkasitti deemuu irra jira. Akka warri unity warri unitarian system suni kaasanii tokkummaa Itoophiyaa irraa kaasanii nuti tokkodha nuti maalidha wal fuune wal maaliin sunirraa kaasanii solutionii barbaadan otoo hin ta'in grassroots irraa kaasnee solutionii barbaada. Grassroots sanarraas kaanee solutionii barbaada. Ol ijaaraa yoo tokkummaan dhufellee tokkummaa sanarra iddoo tokkotti fidu yoo tokkummaan dhiise immoo akkaataa itti akka biyya lafaa kanarratti waliin hojjetanii waliin common interest waliin share godhanii akkaataa itti biizinesii waliin gaggeessan akka ollaatti akka nagaadhaan akka jiraatanitti gara sanatti deema jechuudha. Dhiibbaan biyya sana politikaal biyya sana keessatti volcanic eruption gaaf tokko dhufu akka volcanic eruption itti dhufuuf deemu inni amma dhiitaa jiru hundi isaanii kun gaaf tokko dhoowuun isaa political dynamism sun gara sanatti deema ani akkan ilaalutti. Malee gara influence sana baatanii garbummaa sana baatanii maal ta'a akkati hadurreen mana keessatti ufortee jiraatteetti warri bineensa amma argite harreen mana keessaa fi harreen didoon suni tokko miti argite isheen sun bilisummaa qabdi isheen kun bilisummaa hin qabdu. Adurreen mana keessaa fi leenci mana keessaa leenci baroodee garmaamee jiraata isheen kun mana keessa jiraatti. So dependency sana garagarummaa qaba argite. Bilisummaadhaan jaanama ta'aniin sirriidha. Dr. Insarmo ati kan jettu nama tokkoffaan haasaanii baay'ee galatoomi dhugaa dubbachuudhaaf wanti deebiin ati nuu kennite iyyuu bilchinni isaa namnii fi bineensi addaa. Namni ani andaanqoo irratti am superior to the chicken jechuu danda'a. Olaantummaa andaanqoo irratti superiority argisiisuu danda'a. Ilmoo namaa irratti argisiisuu danda'u jette tokko. Lammaffaa immoo yoo dhiibbaan namarratti baay'ate hinnoa siyaasni sunuu dhoheetu iyyuu gara hin taanetti deemaa innati jettu dhugaadha. Isa immoo isa argine impaayerota baay'ee jige. Roman Empire impaayerota kan even kan warrumte Ataturk faayyuu deebi'eetu iyyuu kollaapsi godhee reef Ottoman Empire impaayerota baay'ee jijjigee kan British kun akkanumatti qobaatti ari'amtee qobaatti galtee Empire Itoophiyaa sarraa isatti volkaanoo jettu kanarra jira jechaadha dho'aadha jira jechaadha. In fact wanni gaariin asirraa qabxii gaariin asirraa barumsa gaariin asirraa fudhadhe maalinni jira miti link between correlation wanniin qabsoon kan sabootaaf sablammii biyya sana keessa jiran firummaa qaba maaliifin cunqursaan sun waloodhaanii keessummeeffama jaa ta'eef walaayitaa saa ta'u Anyuwaaq yookiin Oromoo rakkoo sana ofirraa buusuudhaaf qobaa qobaallee haa lolani malee
gaaf tokko waan kana ofirraa lolachuun har'ayyuu jalqabaniiru jechuudha. Dr. Hundee torbanittan deebi'aa ulfaadhu Dr. Hundi keessan ulfaadha. Dr. Hundee garanani siin jechuu barbaadu. Wanni dhuma jecha Dr. Sammuu irratti hundaa'itan gaafisi gaafadha. Amaarri nutti sanyiin keenya hunda caalaa namachi biyya sana keessa jiru we are superior genetically. I think so. Genetically, we are superior. Genetics insani garu ega yokin Oromoo ruma ta'uu duri yokin agaw yokin kimanti miti agaziani. Har'a garu somehow evolutionin sun jijjiirran suni we have evolved from being an Oromoo ta'urra yokin kimanti ta'urra yokin Tigray ta'urra species human species kan biratti ceenerra. So therefore we are superior. We are another species of human jechuu isaanii irratti fakkaata. Kuni Dr. Hundee madaa isaan ofuma isaaniitii of madeessan sitti hin fakkaatu? Yaa Itoophiyaa kanayyuu nuti uume jedhaniiru mee kanallee itti wanni jedhanii akkatti isaan Itoophiyaa uuman kana. Dr. Hundee. Itti nu dabali Dr. Hundee. Tole. Ulfaadha waan isin haasoftan it's really very interesting. Amma gaaffii na gaafatte kana dura Oromoon yoo domesticated ta'e maal qabaa isa jetti sana I like that question. Isarratti waa jechuun barbaada. Domesticated warri ta'an immoo kunoo Oromummaa balaaleffatu. Jiraachuu Oromoo warra jibbu value Oromoo qabu aadaa Oromoo qabu warri balaaleffatu warra domesticated ta'e sana. Aadaa Ormaa warra uffata habashummaa warra uffate eenyummaa isaanii warra jibbe warra of jibbe hadurree caalaa hadurreen illee lafatti alatti hin jaalatti bineensi lafatti alatti hin jaallata. Alli namaa lafatti alate kabajuu qaba. Isheen domesticated taate Oromoo lafarraa fixaa jirtu garuu lafa irratti alatti irratti diina taate bineensa caalaa sammuun ishee gadi bu'aa ta'uusaa argisiisa jechuudha. Argite? Alli namaa biyya keessatti alate hin jaallata. Warri amma Oromoo jibban Oromoo irratti balaa gurguddaa gaggeessan warra Oromiyaa keessatti alatanidha. Otoo beekanii, otoo sammuun isaanii hin yaada ta'ee, otoo value ala namaa qabu ta'ee, xiinxalanii yaaduu danda'u otoo ta'ee, Oromiyaan lafa ani rabbi irratti na uumedha, biyya kootii, harmee kootii jedhanii kan kabajuun itti jiruyyuu isaan ta'u ture. Jaallachuu kan qaban isaan ta'u ture. Maaliifii lafa laman alannu miti akkuma takkaa duunu takka alattennaan you were born there. You can never be born somewhere else. Achitti uumamte. Kanaaf lafatti alatti kabajuu jaallachuu akka badhaatu akka bareeddu akka uummanni ishee gammadee jiraatu barbaaduu qaba. Ala namaa yoo taate value namaa yoo qabaatte. Garuu warri domesticated inni ati jette kuni warra completely ignorant. Warra waa tokko thinkii gochuu warra hin dandeenye. Sammuun isaanii I'm sorry afaan ani itti fayyadamu kana gadhee ta'uu danda'a. Keessa hin jiru. Dr. Teessoon gaafa jedhu zumbii jechuun sammuu si keessa fuudhanii kosii sammuu isaanii keessa tuuleera jechuudha siistamiin biyya sana. Kosii sanaatiin socho'aa jiru jechuudha. Argite? Kanaaf biyya sana mancaasaa warri jiran isaaniidha. Uummatoota irratti yakka ala namaa irratti mul'achuu hin qabne kan mul'isaa jiran isaaniidha. Completely value ala namaa warra hin qabne criminals warra ta'an isaantu biyya sana mancaasa akkuma biyyaatti empire sana kan lafarraa akka isheen hin jiraanne gara fuulduraatti immoo volkaanoo isa jettan sana. That's very interesting term too. Volkaanoon amma ka'e kuni consume ishee gochaa jira jechuudha. Kana jalaa baatii empire sun isa jedhu never.
jalaa hin baatu. So Dr. Hunde, nu nama hunda caala superiority qabna hunda irratti inni jedhani. Is it self-inflicting good? Maalifin deeqaa 13 nu hafe ofumaaf of madeessanii jedhu maalifin diinummaa dibataniiru hunda wajjin. Exactly. Isa xufuufan jira. Inni maa uummatoota impaayera sana keessa jiran qofayyuu miti uummata Afrikaallee madeessanii jiru. Amma habashummaa warri dubbatan uummata gurraacha biyya kanaa keessatti jecha tokko dubbachuu hin dandeenye. What the fuck jedhanii bakka akkatti isaan arrabsan because they knew nuti negro blood hin qabnu jedhanii isaan dubbata san agaanii jiru. Namoonni hedduu sheerii godhanii isa aggeeffataniitu hedduu habashummaa Itoophiyummaa kana pan-Africanism isa jedhu kan akkatti isaan balaaleffatanii gurraachonni biyya kanaa because they knew huge ignorance duuba isaa akka jiru hubatanii jiru isaan hubachuu hin danda'ani garuu warri kaan nations and nationalities warri ta'an warra akka Qimaalt, Agoo, Sumaalee, Affaar, Tigraay, Oromiyaa warreen Gambeellaa, Gumuz jarreen kun yoo beekan diinni isaanii inni guddaa habashummaa akka ta'e hubachuu qabu hubataniirus gartuun hedduun hubataniiru garuu warra akkuma keenya domesticated warri ta'an hedduu jiru isaantu baatee deema malee habashummaa sana completely jarri kun warra superiority mataa isaanii argisiisanii warri kaaniin inhumanize godhan kuni akka diina empire sanaaf diina saboota empire sana keessa jiraatan ta'an mirkaneeffatanii ofuma isaanii self-inflicting wound isa jette kuni that is a great point. Hayyee Dr. Hunde dhiifama sin jarjarse baay'ee galatoomi. Good points. Dr. Guyyo amma ani si waliin challenge ittan dhufa. Akkuma beektu ani dedeebisee kan hin jiru influence the hunt gatherers namootiin durii holqa keessa jiraatan warruma abaabilee keenyaa jennu waggaa 70 duubatti deemne gaaf sana balbala isaanii gubbaa marga dhaabanii marga bareedaa kana isa loon jedhamu kana sprinkler systemiin itti facaaf garuu namootiin warri sooreyyiin empire ijaaranii moototiin Spain fi Ingiliz marga kana naannessanii mana sana dhaabanii namnu irra ejjetu akka wanni way itillee gaarii ta'ee way in argitu amma palace in fact sin argisiisuu nan danda'a footoo hin qabu. So namni dabaree dhumayyuu wal jijjiira influence wal godha. Inni araba fakkaatus arabni humnaanis haa ta'u itti boo'is haa ta'u maqaa waaqaatiinis haa ta'u jijjiireera. Abiyyi faammoo kan tattaafachaa jiran amma fakkeenyaaf Oromaaraa ilaala. Oromaara. Of course ijoolleen amma zombii Dr. Hundeen jedhu sana Oromaaraa jettee kan sirbaa turte ijoollee mataan akaawii guddii sirriitti nyaatteen guddannee nutritioniin gahaa kan hin nyaannetuyyuu mataan ishii corqa ta'ee Oromaaraa kana leellisaa turte. Haa ta'uti Abiyyi viidiyoo tokkotu jira ilaaluu dandeessu. Maal jedhaa warri shawaa እውነተኛ መደመር ሻዋን ወልመክቴቲ orthodoxy staateetti so there are good example fakkii gaarii maddamariu sanaa jedha maaliif deema gaafa inni Oromoo kana yebaale ቋንቋ ወለግና ጀፍቲ ጅማፍ ወለጊ tokko miti ወለግን citizen biraati identity biraati Oromoo miti akka ijoollee Amaaraa sana jechaa guddate Abiyyi mataan isaa kan kana jedhu wallaalee miti influence nama siin jedhu sana suutaan fiduu fi jechaa amma gaa maal jedha Itoophiyaan lamaadhaan innaa Tigree biyya Tigraayitti lolaa turan sana Itoophiyaan lamaadhaan jedha dhaadannoo guddaan sana ture as deebitee objectivin nuti guddaan kaayyoo guddaan pippiin baattee deemtu maddamarsa jedhudha. So Itoophiyaan lamaadhaan maddamar. Fakkiin immoo maddamar immoo shawaadha. Oromoo keessaa immoo fakkiin maddamarii shawaadha. Warri amma Wallaggaa ofiin jedhu kun Jimma ofiin jedhu kun akka shawaatti dammaramuu qabaa jedha. Sun istiraatejii siyaasa ittiin nama mataa qoraasee qabsoo Oromoo sana daandiirraa gadhisiisu yookiin influensii fiduudha jechuudha. So
Visionii kana, what is wrong with this vision? Maali rakkoo maaltu jira? Ilaalchuma safaranjin ittiin nu leenjifte sana innis yoo burqisiisee ittiin maddamarsiin jedhee. What's the problem in it? Rakkoo maal qaba? Gaafichi gaafii sila amaari naman caala ta'e dhufaan wal qabata. Ilaali. As keessatti wanti jiru waa'ee namaa walqixxummaa namaa waa waliin buluu waliin jiraachuu otoo hin ta'in akkamitti namoota kana hihirtee isaan wal dura dhaabde dhimma hojjechuu barbaaddu hojjechuuf qophooftudha. Nama kana hin beekun turan durii isaa garuu gaafanni jalqabaa Oromiyaa irratti Vice President ta'eeti caffee Oromiyaa Adaamaa irra taa'eeti Oromoo ni jedhe arbaa guddaadha jedhe arbi yoo jige lafaan ka'oodhe namni sun hamaa akka ta'e gaafa san bare namatti hin dubbadhe namoonni wajjin dubbadhe Washington DC jiru baay'een isaa. This guy is the worst person lafarratti namittiin kun nama hamtuudhaan jedhe because akkatti ishiin hamtuu taate waan inni bareefi analysis ishiin laattee akkamitti akka caccabsuu danda'an calculate goote nama Oromoo keessatti dubbatte guddatte fedha saba isheef hojjettu ittiin fudhe yeroo sana. So ammanni Oromoon akkasitti jedhee Shawaan akkasii Wallaggi akkasii Jimmi akkasii jedhee haasa'u kuni waan haaraa miti baay'ee. Because yeroo Oromoo cabsanii Oromoo isa kaan amantiitiin isa kaan bakka dhalootaan isa kaan gosaan isa kaan immoo ufitti qabuutiin isa kaan immoo ofirraa qabuutiin isa kaan ajjeesuutiin humnaan bulchuutiin akka kanaatti biyya impaayera sana ijaaran. Fakkeenya ammati kaaste keessa fakkeenya Abiy gaafa aangootti dhufee Oromoo walgahii irra waa namni sun takka waan itti appreciate gootu qabda baay'ee. Though he is enemy quality inni itti namoota burjaajessu qabaachuu danda'a. That's a quality wanta goomsee oofaa jira makka horii. Absolutely. Maal jedhe hin laallate jimmarraa deeggarsa akka hin qabne waan beekuufi Oromoo keessa consciousidha abaawoon baay'inni isaa Wallaggaa fi Harargee irratti baay'ata jedhee waan odeeffamaa tureefi these are by chance Wallaggii fi Harargeen kan qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti bold ta'e mul'ate maaliif yoo lola jalqabanii qawweetiin jalqaban yoo itti cime Somaaleetti baqatu yoo itti cime Sudaanitti baqatu ijoolleen achi jirtu dhalootaan by chance isaan kanatti galuu qaba malee shawara taa'ee loluu hin danda'u Oromoo because sentariirra humni jiru hundumtu achi jira. Malee shawaan itti hirmaachuu didee miti jibbee miti arsiin itti hirmaachuu jibbee miti garuu isaan they want to use as an opportunity isa kana magnify godhee akka inni lubbuu godhatee Oromoon isaan akkasitti akkas godha malee Oromoo walitti ka'uuf Oromoon kana cabsee bira darbeera Oromummaa kootu dursadhe shawaan sunu keessa inni shawaa jedhu sun namni jalqaba mangistii Dr. Guyyo anennaan shawaa jedhu uummata Tuulamaa fi uummata Maccaa sana yookiin Karrayyuu maqaa dha'uu koomiti shawaan manzeedha amman beekuttan ani shawaan inni shawaa isma Oromoo yoo ta'e haa fudhannu jedha yani inni jedhu sun warri jalqaba mootummaa mana keessa taa'ee kokkee qabe ko isaaniin discredit godheeti akka isaan Itoophiyaaf falmani Itoophiyaaf hin falmine beek Oromoo falmani lafni mootummaan impaayera hundee irratti godhatte handhuurichi bakka sana waan ta'eef achitti yoo qabbaneessani warra kaan achi fageessuu akka jedhuuf. So ishuun ishuu lafaati malee ishuu namaa miti. Ishuu Oromoon maa miti. Laficha biiroon isaanii achitti ijaarame. Biirokiraasiin isaanii achitti ijaarame. Institushiniin isaanii achitti ijaarame. I don't know dhaabbilee siyaasaas haa ta'u amantaas haa ta'u haninni hundee godhatee lafa qabateeru achidha. So bakka kana maal gochuu qabu jajachuu qabu isa kaan irraa kutuu qabu isa kaanitti diinomsuu qabu
So maal jedhu faayidaa maaliif hin barsiisne Haile Sillaaseen Mangistuun Minilik manni barumsaa Finfinnee jira. Sabbataa fi Buraayyuun mana barumsaa yoo argate. Bishooftuu yoo mana barumsaa argate. Maaf hin barsiisne ergachuuf miti yeroo san har'a immoo uummanni kun baratee gaafa uf baru maal jedhan inni kuni moorri madda marii sana isa jedhu ittimee ati natti aanta isaan sun fagoodha. Fagoo miti gaaffiin isaan gaafatan tokkuma eessa yoo dhaqe garuu inni uf goomsuutiin warra goomummoo warra madaqummoo keessatti madaqfatee akka kunoo akka Shimallis fa'aa kan amma garte garee sana mee ilaali isaan walitti achitti guuree lafa gurguru ijoollee birriitiin qabu birriitiin qabanii maal warri madaqe faayidaa irratti hidhanii isintuu Itoophiyaadhaa jedhuun in ta'ani kaasaan eessaa fidanii dhufu hin barree'oo. Buraayyuun maaf Finfinnee jalatti hin galle dur waan afaan Oromoo qabuu fi beeke. Afaan Oromootu isaan bise malee akka lafaatti itti dhiyoodha. So they were trying all possible ways waan isaan baasa fakkaatu hundumatti fayyadamu. Malee gosaan yoo deemte maccaa beeki gargara Jimmaa Shawaa numti walakkaansaa kun maccaa. Loo abbaa boori Sudaanitti kun achi guddaan kun maccaa. Garasiin kana koot tuulamni jira. Tuulamni akkatti qabatee isaan arsii maal jedhan keessa hin jira. Gosa yoo deemte. Sikkoo mandoon achi jira. Isaan garuu takka amantiitti yaadu yoo nu baasa jedhanii waan nu baasa jedhan hundumaatti fayyadamu. Malee Itoophiyaan han jedhamu abbaan barbaade jaallates jibbees fedha Amaaraa warra Itoophiyaa uumne jedhan san dhuguma isaan isaantu uummate. Abbaan feerratti ani nan amana Amaarri akka Itoophiyaa uummate. Because empire sun foolii isaaniitiin aadaa isaaniitiin amantii isaaniitiin ijaaramte. Akka isaaniif ta'utti ijaarratan. Warri itti madaqee Itoophiyaan biyya kootee itti amane dhimma isaati. Garuu it is the truth ani isaan himatan. Akka itti himatan ala sila himeera. Culturally we are incompatible. Kanaaf wal rakkisna. Kanaaf wal falmina. Kanaaf yeroo hunda isaan gama jedhu nu gamana jedhu. Wal faana haasuun hin beeku. Immoo marratti ni galuun qabu. Sirriidha. So amma daqiiqaa tokko daqiiqaa lama nu hafee Dr. Insarmu daqiiqaa tokko Dr. Hundeen immoo daqiiqaa tokko Dr. Insarmu akkuma tu beektu egaa eenyummaa baay'eetu biyya sana keessa jira. Sabni eenyummaa isaa gaafiinsa amma hin deebinetti immoo deebii akka hin qabbanoofne atu dubbatteetta. Eenyummaan awwaalamillee kan amma akka aagawu Amaaraan ofiin jechaa ture har'a ka'anii lolachaa jiru. So eenyummaan eega beekumsa ta'e gaafiin kun isin lamaanii eenyummaa jechuun beekumsa maaliifin afaan Oromoo sana kan uume sabni Oromoo jedhamu sun beekumsa civilization. Afaan Ingilizii fi afaan Oromoo qixxeedha. Afaan Raashiyaa afaan Oromoo qixxeedha. Afaan Ispeenii fi Xaaliyaanii fi afaan Oromoo Jarman afaanuma yaada ibsuudhaaf. Ennaa yaada ibsu garuu beekumsa ibsa. Beekumsi kun badu malee Itoophiyaan hin jiraatu ni jedhan kuni maal jechuudha? Itoophiichumtu beekumsa. Amma siigalee inni jechaa jiru inni Oromoon beeku afaan Oromoo sun Gadaanis, Hirreechis, Ateeteenis beekumsa sabni Oromoo oomishe ittiin jiraate ol jiraachisu. Beekumsi sun badu malee Itoophiyaan hin jiraattu naa jedhan garaagarummaa sana fudhachuu diduun sun immoo dubartiin baddu malee dhiirri hin jiraatu jechuudha moo? Jechuun ati dubartiin tokko wajjiniin ennaa dhaqxee firoomtee maatii uumtu bar dubartiin dhiira taatee sitti nuftu dubartummaan ishii qabattee dhufti. Atis dhiirummaa kee qabattee dhaqxi. Isintuyyuu sanyiiyyuu uumamiti. Attam ta'eetuyyuu eenyummaan beekumsi the Oromoo civilization baduu qaba afaan isaa baduu qaba. Amma kaleessa Finfinneetti mana barumsaa qubee barsiisaa jedhanii daa'ima Amaaraa Finfinnee keessatti elementarii wayiitti barsiisaa jennaan qubeen Amaaraatiin barreeffame irratti argitan ittoo ta'e viidiyoo. Sabni dhufee cabsee daa'ima isaa gurratee ba'e. Afaan Oromoo hin baratanii. Sun jechuun maal jechuudha? Afaan biraa lammaffaa yoo baratan ijoolleen sun maal ta'u? So eenyummaan Oromoo badu malee Amaarummaan hin jiraatu jechuudhaan Amaarrillee lafa Oromoo irra teessee afaan Oromoo dubbachuu hin xireeffatti. Warri immoo domestikeetii ta'e madaqoo ta'e
waaqatti waaqa sa jedhan sana gaa imaginary god isa sanatti si afaan arabaatiin dubbatu bismillah maaloo jedhanii afaan arabaatiin itti taasa'u. Maaliif iyyuu namni of balleessuu fi beekumsa saba Oromoo kana balleessuu irratti baay'ee xiyyeeffata. Dr. Insarmuu, Dr. Hundee daqiiqaa tokko fudhaatii kanaan goolabnachaa ulfaadha. Isaanii nationalismiin Oromoo too jiru, afaan Oromoo too jiru, aadaan Oromoo too jiru, afaan isaanii bal'ifachuu hin danda'anii, aadaa isaanii bal'ifachuu hin danda'anii. So therefore influence isaanii bal'ifachuu hin danda'an jechuudha. Displacementiin jiraachuu turre jira. Isa sana keessaa baasanii isaanii keessatti naqachuu jechuudha. Immoo isa zoombii jedhan sana qorqalbii Oromummaa keessaa baasanii qorqalbii isaanii keessatti gashanii nama zoombii ta'e tokko uummachuu jechuudha. Roobootii tokko uummachuu jechuudha. Yoo akkas ta'e malee isaan akka kanatti upper superiority kana qabaatanii wanni isaaniis aadaan isaaniis eenyummaan isaaniis olaantummaa qabaatee akkasitti jiraachuu hin danda'an jechuudha. Yoo akkas hin taane hanna sana hin danda'an jechuudha. Basically resource sana akkasitti lafa Oromoo qabeenya Oromoo akka itti yoo saaman malee inni isaan amma ittiin xuuxaa jiran kun biyya alaatti suuqii banatanii 7-Eleven bitanii waan alle bitanii as tuulaniiru kuni amma Colorado keessatti gas stationii 100 qabu warri dhaloonni Tigraay jechuudha. Gas stationii baay'ee qabu, liquor store baay'ee qabu. Akkasumas warri Amaaraa akka kanan. Akkasumas amma warri kan warri nu bitan kun ammoo akka haaraatti immoo warri dhufan Eertiraan fa akkasuma bitachaa jiru, qabeenya kana horachaa jiru. Qabeenya keenya isaan torkaa qaba. Oromoon qabeenya tokko magaala sana keessaan qabu. Keessumaa Oromoon tokko dhaqee Gondar keessatti, Oromoon tokko dhaqee Maqalee keessatti, Oromoon tokko dhaqee Baardaar keessatti. Isaan kun illee fagoodha. Achuma Dabra Birhaan keessatti suuqii gaarii tokko namni qabu hin jiru Oromoo. Qabeenya tokkitti lafallee uummatee mana tokkollee bitatee namni achi keessa jiru hin jiru jechuudha. Isaanoo ganda keenya, qabeenya keenya eessa keessatti nu keessatti horanii qabeenya keenya isaan torkaa qabachuudha. Kuni isaan harkaa hafa jechuudha. Biyya isaanii yoo ilaaltan dhagaadha. The moment you cross gara wannitti borderii Oromoo cross gootee iddoo tokko seente dhagaa duwwaadha natti ergitu. Miidhaan isaanis maaliin isaanis akka kanadha. So asirratti sinii gabaabsa isa sanatu jalaa dhuma jechuudha. Kanaaf resource sana qabachuuf dur nama gurguranii maal godhanii akkuma mineraalitti akka qabeenyaatti gurgurachaa turan ammas sanaaf deemu. Inni sun tolatti waan dhaabbatu miti. Oromootu ka'ee hudhee ofirraa dhaaba. Oromoon immoo hin danda'a. Oromoon gootadha, jagnadha, hin beeka, lolas hin beeka, uleedhaan loluu beeka, dhagaan loluu beeka, qawween loluus hin beeka, taankiidhaan loluullee hin beeka gaafa argate jechuudha. Xayyaaraan loluullee hin beeka Oromoon. Waa hunda gochuu hin danda'a. Oromoon kanarratti ofirratti abdatee qabsoo kana itti fufuu qaba. Baay'ee ulfaadhu Dr. Insarmu, Dr. Hundee daqiiqaa tokko. Toode egaa daqiiqaa tokko keessatti waan hin jedhu hin beeku garuu haa ta'u iyyuu malee Abiyyi akka ilaalcha kootti gingilchaadha. Filter namummaaf gadhaantummaa nama gargar baasedha Abiyyi. Itoophiyaa isheettu kan immoo ani akkan ilaalutti sobarratti impaayera ijaaramte waan ta'eef sobduuf malee carraan biraan jiru nama haqasaa eenyummaasaa ibsatu nama baratee daldalatee qotatee badhaadhu barbaaduuf iddoon qabdu Itoophiyaa nama hatee badhaadhu nama shortcut fudhatee nama ajjeese nama saamee nama badhaadhu iddoo qabdi. Nama ajjeesisee waa argatuuf iddoo qabdi. Nama hojjetatee, baratee, daldalatee, qotatee guddachuu barbaaduuf iddoon qabdu Itoophiyaa. Itoophiyaa jechuun sobduu jechuudha. Ideoloojii isaan sammuu saba keenya keessa kaan immoo ideoloojii soba fakkeenyaaf. Taabonni waaqarra balali'ee ufee lafa keerra bu'ee balali'ee ufee kunoo akkas naan jedhee lafa keessa qotee taabota baasee. This is ignorance. Ethiopia is just basically sobarra dhaabatti jechuudha. Sobarra dhaabatti. So waa tokko improve gochuun hin jiru.
namummaa human value isa jedhu sana arguun hin jiru. Yoo sobde malee impaayera sana keessa jiraachuu hin dandeessu. So the bottom line Oromiyaa irratti balaa gurguddaa deemaa jira. Kana jennee jechoota hin qabnu explain gochuuf. Maal gochuu qabnaa isa jedhuufi warri filtariin Abiyyi dabarsee ideology Abiyyi qabate isaaniin hin eeggatina. Warri Oromummaa keessanitti amantan garuu waraana keessa wajjiniin dhaabbadha. Agaallee yoo taate fudhadhaa ba'a. Warri biyya alaa jirtan immoo luuccaatii waraana biyya jiru gargaara. Wal dhiibuun kun kanaa booda nu gahuu barbaachisa. Maaliif sabni keenya otoo qorqamaa jiru asiitii miti waan biraa seenaa kaleessa maaltu ta'e Abiyyi maal dubbate jennee xiinxala kan biraa keessa galuuyyuu hin barbaachisu. Amma action maal gochuu qabna akka sabaatti. Ani akka kiristaanaa ati akka musliimaa maal isa jedhu lafa keewwannee ani Oromoodha. Oromummaa kana biyya Oromiyaa keessa akka ala namaatti haa jiraatu yoo jenne maaltu narraa eegama jennee yerootti of gaafannu malee yeroo waan biraatti xiinxallu mitiin jedha. Galatooma ulfaadha. Galatoomi. Guyyoo maal jechuu barbaadda? Ilaa gaaffii tokko Dr. Teessootiif kaasetta waa'ee manneen barnootaa keessatti afaan Oromoo hin barantutti ijoollee keessaa guurrachuu. This is very interesting dynamics. Natti tola inni akkasii. Maaliif akkanatti toluun kaasu barbaade? Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti namoota qabsaa'an caalaa sirnatu uummata hunda qabsaa'aa godhe. Isa uf hin beekne hidhee ati Oromoodha jedhee agarsiisa. Jibbee ati Oromoodha jedhee agarsiisa. Korner godhe. Amma gochi isaan gochaa jiran kuni firooma hin dabalu. Waan ati jiramiti isaaf jedheen dhiisa jettu hin jiru. Si jibba'oo. Namni si jibbu ganamni dhiibamu maal godha? Gara Oromootti isuma madaqee baay'eensaa dhuma irratti gaabba baay'ee isaan agartaniitu ta'a. Namoota ergatanii gaafa rukutan keessaa gadi baasanii dammaqee ani akkasidha jechuutti. Ani Abiyyiin achirratti wanti inni gaarii hojjetaa jiru jara isaaniif Itoophiyaa sana deebisuu, Itoophiyaa jedhu sana deebisuu, Itoophiyaa durii qadimoo maal jedhu tokkotti deebisuu yaada. Garuu kana keessatti kan inni gochaa jiru Oromoo doqqosee isa of dagatee ilma abbaa gadaa jedhee taa'ee jala alaabaa inni argeen been ijaan arguun barbaanne maqaa alaabaa kana kan beekan gadi baase waan ta'eef. Alaabaa kanatti tiishertii hojjetatee namni baay'ee gadi ba'ee sirbaa ture. Abiyyi kana arguun barbaada. Garuu har'a sababa inni reebe sababa inni maqaa afaan Oromoo hin baradhu jedhuun hin barbaadu jedhuun anaafati biyya tokko miti biyya kee jabeessi loladhu isa jedhu itti jabeesse himaa jiraachaa. Sabni Amaaraa jedhamee biyya sana amma qabee jiru hudhee qabee jiru sun uummata isa lolachuuf hin qophoonillee akka lolatuuf akka qophaa'uuf ergaa jabaa kennaa jira. Abbaa beeketu ofitti dammaqee loluu duwwaa miti baay'ee. Wanta gochuu dandeesse gochuu lola duwwaa miti wanti baay'een jira. Kan itti ati ittiin israaf diina ofirraa kaastu karaa hedduutu jira. Dr. Teessoon waa baay'ee kan lolatti dhiyaatu menshin godhe. Lolu qofaa miti. Biiroo kiraasii biiroo keessatti illee irratti hojjettuun jara kana kan ati ofirraa kaasuu dandeessu. Dhimmichi namni ni dabalaa jira lafarratti lafni dabalaa hin jiru. Qabeenyi jirtu immoo Oromiyaa keessa jirti hundumtuu sana nyaachuu barbaada. Siin kaasee nyaachuun atis jiraachuu barbaadda waan ta'eef dhimmicha dhimma jiraachuu dhiisuurra waan gaheef inni isaan afaan keen baradhu maal keeti badi ati asii kanaan dura Maadagaskaarii dhufanii yoo kana immoo qeensaanii Booranaan as ol dhufe iyyuu qeetti amma gaa'ii kana booda Finfinneen waan isaaniiti jechuuf deemu agarte maaliif yoo inni jabaate waan ka'e kana himuun barbaada. Because this is Oromoon kanas beekuu qaba. Kana gad deebisnee kana gooname Oromoon gaafa uf hin beekne namni muraasni duwwaan gaafa loltuyyuu hin balleessine qabsoo kana. Har'a garuu millions ol qabateera mana rukuteera. Inni xinnoo Oromoon sirreeffachuu qaba jedhee dubbadhu
isa walirratti ilaalan suni inni kuunnoti jechaa turan Dambidolloo irratti yeroo ta'aa ture har'a dhufee Salaaleetti mana gubuutti ka'e. Dambidolloon yeroo gubachaa ture. Gujiin yeroo gubachaa ture warri keessa darbanii hin dhufu se'anii dhaabatanii ilaalan har'a dhufee qe'ee Oromoo hundaa balbala Oromoo rukutaa jira. Oromoo waluma faana dhaabachuu qaba. Mana hundaa gaheera. Manni gubate, manni akkamitti gubata qotee bulaan tokko dhimma qabne mootummaa sanaaf hoo gibira kaffala. Iddee barbaadettoo maamanii ergatu. Hiyyeessa. Kun Oromoo balleessuu irratti waan xiyyeeffate waan ta'eef mana hundaa gaheera. Oromoon wal tumsuu malee firas hin qabu addunyaarraas eeggachuu hin qabu jedha. Kanumaan itti dabaluu barbaade. Baay'ee galatoomaa Dr. Insar Muteessoo, Dr. Hundee Torban, Dr. Guyyoo dhugaa dubbachuudhaaf qabxiiwwan isin kakaaftan kan barumsa guddaan irraa argamudha. Bal'aadhas gara fuulduraatti sagantaa biraatiin irratti deebinee haasa'uu fi irratti mari'achuun literature adda addaa barbaannee finnee dubbisnee bal'inaan saba keenya wajjiniin yaadni kun akka sammuu nama keenyaa keessa akka seenuu fi tattaaffii gochuun nurra jiraata. Yeroo keessaniif isin galateeffadhan jedha. Dhumatti gaaffiiwwan kakaasu sana cuunfeetuma gudunfaadhaaf dhiyeessuudhaaf akkuma beekamu addunyaan kun kan ittiin dominated jechuun hacuucamee kan jiru addunyaan kun nama uumaa creature nama kan jedhan kanaan bineensi kaan dominated ta'eera. So humanism jedhama. Humanismiin kuni gaafa namni waaqayyo akkasaa fakkeessee uumee du'a ra'aanee bakkee jannata jedhan tokko dhaqeetan immoo duun bakkee hin jirren deema jedhee imaginationiin isaa babal'ate waliyyuu dominate gochuutti gattaa'e jechuudha. Egaa dominansiin kuni gara fuulduraatti garamitti jijjiiramaa deema jennee yoo ilaalle teknooloojiin amma guddachaa jiru. Even jireenyumti biyya Itoophiyaa jedhan keessatti ilmoon namaa average waggaa 47 du'a. Ameerikaa kanatti namni waggaa 80 average kan jiraatu 75-80. Kun maal jechuudha? Innaa saayinsiin teknooloojiin guddatee qorichi fi teknooloojii kompiitariin dhibee namaa daagnoos gochuutti gattaa'e kana keessatti jijjiiramni warra sammuun samee fi namarratti nama miciruksu malee hin jiraatu warra jedhuyyuu harkaa baasuuf deemaa jechaadha. Addunyaan jijjiiramaadha jira. Egaa haasaan keenya itti fufa warri nu dhaggeeffattan yookiin immoo nu daawwattan baay'ee galatooma ulfaadha. Qabxii biraatiin nama walitti deebinutti nagaatti walaa bulaa ani Hundaasaa Isheetiiti. Nagaan. Nagaatti galatooma. Galatooma hundi keessanuu.